السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو فيديو تدردفتو حليمة أوروتو ويلكام الشمع ركفوني وردفتو تكيا ألاف بيا كيسا وندي كيسا انتقا قدام سوان جنة نجيني كيسا ناكاك أبو قلن سراك إيقا وردفتو تكيا فيديو ننتا إدو فيها كونسلار كتان كان دكتور ملكي وهي دكتور حويدا ربيني jattii tana akkuma himimmaan ishii buuftee boottee miidiyaarra torbee wal miidiyaa kanarratti haasamaa ture. Namoonni hedduun baay'ee dubbataa turiin ture. Akkuma himimmaan ishii akkuma du'aayii uummata Oromoo ishii jaalatu jattiin tun dhugaa yoo dubbanne osoo nama gariitti dawaa tokko yeroo namaa himu dawaa kan akkana itti fayyadama hin jedhee inni keessannoo bilbilaa keessannoo kan nama akkaataa itti fayyadamu isaa akkaataa dawaa isaa isinii himna jedha malee gubbarratti viidiyoo nama dalagee nasaa namatti hin himu jechuudha. Akkuma san rabbiin waa hunda ishiif haa tolu, haqa ishii rabbiin ishiin dhabsiisini. Doktor Milkiilleen yeroo hedduu dubbataa ture haqa isaan lachuu dhugaa isaan lachuu rabbi haa baasu jennee nu martu. Maaliifi nu quban qabnu jara lamantu waliin dalagee jara lamantu beekaa jechuudha maal akka walirraa qaban. Yoo miidiyaa irratti isiin dubbattu immoo waan baay'ee garaa nama nyaatu maallaqni guddaadha. Rabbiin haqa isiin dhabsiisinii alhamdulillah rabbiin taaftallee dhugaa haa taasisu. 4,000 amma ni kennaafi 19,000 immoo ji'aa fi burii 15 booda ni kenna jedhee dubbata. Rabbiin nama afaan tokko dubbatee biroo afaan lama dubbatu miti. Nama waan jedhe ofirraa kenneetiin gammachuun dalagaa ofillee dalagate rabbiin birattillee gammachuu rahaa gammachuu qalbii argatee jiraatu. Akkuma san nama birattillee gammachuun kabajaan jiraatu. Namni haqa namaa nyaatu rabbiin birattillee boru gaafatamuu waan hin hafneef gammachuun qabu namni haqa namaa nyaatu. Haga fedhellee maa dalagaa miti. Miliyoona fedhe yoo dalage namni tama fuura ofiitiin dalagate santu nama gammachiisa. Akkuma san milkillee rabbiin haa qajeelchuu haqa mucattii tanaa hundaa nama ofirraa saabee gammachuun dalagaa ofii dalagatee jiraatu rabbi haa taasisu. Maaliif duniyaan tama ofii itti fuuranii dalaganii fidantu rahaa qalbii namaa kenna, gammachuu jiru ofiillee namaa kenna. Wanni namaa immoo yaaddoo namatti taati haga fedhanillee yoo nama dhoorgatanii jechuudha. Akkuma san inshaallah nama afaan lama dubbatu rabbiin godhinii 4,000 amma ni galchaa fi waliigalatti 23,000 dirhama natti fakkaata. 23,000 4 amma ni galchaa taaftee jedhamu fi burii 15 booda ni saama jedhee miidiyaa irra dubbata. Wallaahi rabbiin imimmaan isillee lafan balleessinii du'aa uummata isiif yaadee imimmaan isii sun garaa nu nyaatee wallaan hundi kenna. Yaa rabbi haqa isiin dhabsiisi nama jenna. Yoo miidiyaa irratti illee ol baanee du'aa sirriitti godhuu baanne malee garaa kenna keessatti adada imimmaan isii arginu viidiyoo isii arginu ni goona fi rabbiin haqa isiin dhabsiisinii isallee nama haqa nama ofirraa galchee gammachuun dalagaa fi namu rabbiin riskii namiifuu garagara katabeef isillee barsiiste fi ogummaa san har'a wanni isirraa hir'atu hin jiru innillee irraa yoo barate wanni isarraa badu hin jiru. Kanaafuu akkuma manni jedhee inni Dubaayii keessatti haa dalagatu isilleen akkuma san Suudi Arabiyaa dhuftee jirti. Suudi Arabiyaa keessatti dalagattee duniyaa kaleessasaan ogummaa kalee beektu san har'a dalagdeetti deebuu dandeetti. Namni ogummaa qabu bakka fedhellee yoo deeme bakka fedhellee yoo jiraate waan kalee harki beeku san ni madalagaa jechuudha. Namu riskii garagara katabamtee fi jirti. Milkiillee rabbi riskii haa yaasuu fi ka isillee rabbi riskii Suudi Arabiyaa keessatti isiif haa yaasuu fi akkuma kalee dalagattu sanitti yoo deebitee dalagatte
kaleessa sanii miti ka kaleessa san caalu hixifii argatti jechuudha. Rabbiin haqa isiitaaf illee haa saabuu fi dhugaa isiillee haa baasuu fi nu martu gammachuun kenna. Namni lachuu waan walirraa qabu walirraa fudhatee gammachuu yoo jiraatedha. Obboleessa keenya milkilleen gammachuu jiruu ta'eetii gammachuu ilmoo ta'eetii gammachuu mana keetii sii kenna haqa namaa ofirraa deebisuun yookaan immoo yaaddoo cinqiidha. Rabbiin sirrachuu rizqii garma garatti isinii haa bal'isu isiniin jenna jajjabaadhaa. Hawwiilleen baga gammaddee Saudi Arabiyaa seentee jirti. Jabaadhu dalagadhu akkuma kaleessa dalagatte sanii ol ta'i dalagadhu jabaadhu. Akkuma kaleessa uummata keenyaa xiqqaa guddaa komantii isaanii dubbisaa deebistu san jabaadhu deebisii ammallee inshaallah. Fayyaan faaya akkuma xiyyaattee fayyaan miliyoona waa hunda caala. Rabbi ogeetti gizee maraa nama hunda tajaajiltu Rabbi siif haa taasisu. Akkuma doktoraa san doktora waggaa dheeraa uummata tajaajilu ka dawaan kan kee nama fayyisu Rabbi siif haa taasisu. Jabaadhu homaa miti namni tokko nama barsiisu homaa miti waan guddaadha nagaya.